هيا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أركفوني كبجمتو تإلمان أورمو دياسبورا أورمو قفاف دياسبورا أورمو قفاف رامسة التمام مرتكسنو بيا عربا أمريكا جرمن نوروي لوس أنجلس دي سي إيشيا إفريت إيه سيوهات هو جتشودام دياسبورا وانتي تاتا مرتكسنو ددفاتي شير ولي قدا هذا تمام جتشودام دفع عندنا ما كم مشان يقلش دياسبوران قفتي دياسبوران قفتي Bishaan kunoo waraabbachaatiin jira barre. هيا هاي دياسبورا هيا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تسقباي دبا تشوف هيالا قرو دبين وانا ما تسقبيسو ميتي جتشو هيا اتو مالي اكامي نغا جرتو انا الحمد لله نغاد نمون جتشو دا مامي ستبدي سغلي كياني هدوري فني جتني جتشو دا مي جرا كنو والله قالتهما وندي كيسن حتى مالي كيستو مينيسوتا هدو قالتهما جولي مينيسوتا أمريكا ترجمتن كيستو نموني جندوم ما هين كبانة أورموتا يقفاف بوسانو
yeroo danuu karaa Ameerikaa kanarraan dhagaa I am respect you galatoomaan isiniin jedha Ameerikaa keessattuu Minnesota DC Maryland state kamirrayyuu haa ta'u garuu kan Minnesota adda wallahi mataan ol isinitti qabanne namni biyya keessaa hundinuu jechuudhaan profaayilii namni isiniin kaatin hin jiru buna dhuguudhaaf kutaa adda addaa jechuudhaan hedduu isinitti boonne weel yeroo kana jedhu German Norway kutaa adda addaa jirtanii akkasumas jechuudhaan hedduu nu boonsitanii galatoomaa kan Minnesota waan addaa waan ta'eef waa hundayyuu yeroo kreditii kennitu callumete kreditiin kennitu fakkeenyaaf namni biyya keessa jiru hundinuu pirezidaant Maammeenii fi hangaasaan tokko hin jettu Kiyaar Bashirii fi Leellisaan tokko hin jettu maaliif hundinuu karaa itti wal caaluun karaa itti madaallii wal kaasuutu jira jechuudha weel hadda wantan diaspora barbaadee fi dubbiin koo hin nadhaa diaspora waggaa hedduu wal arrabsinee wal qeeqinee hanga sinna jaallatan eeyyuyyuu nan jaallatu isin sirreessuudhaaf amma isin arrabsee takka ture dhiifama godhee boo'ee maal jedhee waliin xaxxabachaa jechuudhaan qalladaa wanti hundinuu darbeera hadda garuu yeroo qaldii mirra miti Jawaar Mohammad ummata Oromoof rabbii nan abdadhee inni jedhee jechuudhaan Jawaar Mohammad biyyatti gale eessa jira look abdiin koo mootummaa miti qawwee miti waraana miti eenyuyyuu miti maallaqas miti ummata Oromoof rabbii jedhe kan rabbii akka jirutti ta'e rabbiin maleekaa Jibriiliin ergee yaa Jawaar kottuu jedhee harka isaa qabee mana hidhaa keessaa hin baasuun hin beektani jigale sababa isaa kan guutu rabbiin sababa gochisiisa karaa fincilaatiin karaa maalitiin yoo akkas ta'e malee abaddan Jawaarin jarrisiin gadhiisanu Jawaaris immoo nutti qaanfachuu hin qabu Jawaar ba'uu qaba never Jawaar hidhaan isaaf hin malu Jawaar jannata malee hidhaan isaaf hin malu maal godhee maal badiinsa citizenii Ameerikaa qaba jireenya gaarii qaba waan gaarii maallaqa gaarii qaba jaalala namaa qaba jireenya rahaa ta'ee jechuudhaan akka eenyu ol miila isaa jechuudhaan akkana xarabbeessaa irra kaa'e fataa jedhee nama jiraachuu danda'u Jawaar kan hadda ergamtuun eenyu harree ergamtuun abbaa namni taraa itti taphattu Jawaar namni isin Jawaariif hin taane naaf taataa hadda bakka Jawaaritu nana ta'es bas kanuma falli biraa hin jiru oh my god Oromo falli samaa inni maal gochuu qabnaadha inni sin jedhaartan amma gara furmaataatti kana booda diaspora gabbees diasporaan akkas ta'e diasporaan akkana godhee diasporaan akkana godhaa jira wallahi siin hin jedhu dheengaddaa mormiin bultii 5 kaatee turte dhagee yaa Oromoo waan jiru sitti ma dhugaa jirtu gaafa ka'u haye ani ammas wantan isinin jedhu gandummaa keessaa ba'a please gandummaa keessaa ba'a ani wanti na dhukkubsaa jiru waan tokko ittiidha wallahi wanti na dhukkubsaa jiru hadda sababa karaa cufuudhaaf sababa hiriiraaf sababa Oromoon tokko la dhaggeeffadhu namni dhimma dhuunfaa jireenya dhuunfaa isaa jiraachuu hin danda'a namni jireenya mataa isaa rahaa ta'e jiraata rahaa ta'e yoo nama biraatiif jechuudhaan afuu dadhabellee jireenya mataa isaatiif akka mataa isaatti wallahi eenyu maaliif qixxaan tokko rabbiif kakaadhe rabbiin eenyuun hin jiraachisa example maammee fudhaa maammeen nama YouTube channel hin beektani jireenya koo takka diaspora qomaxaa irraa takka guyyaa tokko jechuudhaan birrii 5 argadhee fayyadamee karaa dhuunfaa kiyyaaf jechuudhaan anaaf maammeedhaaf takka hoo bishaan dhuginaan jetteen beektu gaafan biyya galus
gaafa abbaa imaanaa finfinnee ijaarradhus gaafa ijaarradhee ka'e qabsoo keessa galus gaafa maalis gaafa rakkadhus gaafa takkaan siin jedhee mucaa tokko al Ameerikaa isaa Mineesotaa Fu'aad Ahmad takka Fooziyaan jirti Kaanaadaa ween namni quba lakkaamu 4-5 jiraachuu danda'a. Isuma dheengaddaa amma karaa cufuu istiraateejiin ba'e meeta diyaaspooraan jarri biyya alaa jirtanu qeerroo jechuudhaan biyya keessa jiranu namni jabaan namni dhageettii qabu namni jechuudhaan tokkoffaan namni isa jalatti jechuudhaan nama hirmaachisuu danda'u hirmaachisuu qofaa miti hojii hojjetee hojjechiisuu danda'u waan hojjete sana immoo qabatamaan fakkeenyaaf namni tokko hojii tokko hojjedhu naan jedhe anaan hojii hojjedhu naan jedhe sanaaf ragaa qabatamaa barbaada. Sooshaal miidiyaa irratti barreessaa ooluu sabboonummaadha. An biyya keessa taa'ee sooshaal miidiyaa irratti barreessaa yoon oole sooshaal miidiyaa irratti laayifii seenaa yoon oole nama biyya keessaatiif qaanyeedha. Namni biyya keessaa hojii hojjeta lafarratti nama biyya alaati hojjeta. Namni biyya alaaf namni biyya keessaa mee gandummaan isa ta'u naannoo qabalee firummaadhaan isa ta'u mee wal ijaaraa keessaan hojii hojjedhaame. Sababa kana fayyadamanii jechuudhaan namni diyaaspooraan hadha jechuudhaan maallaqa maqaa qeerrootiin maqaa karaa cufsiisiraatiin maqaa maaliitiin jechuudhaan hadha biyya keessatti hojii dhuunfaa kan taa'ee miila isaa saqqalee qaamu meeqa jira. An barreessuu callume de barreeffama qaban laayifii dhufee seenee yaa Oromoo kiyya gidduu kana karaa cufna yoon jedhe maal faayidaan isaa anarraa kan eegamu karaa cufuu yoo ta'e karaa cufuu. Fincila kaasuu uummata kakaasuu yoo ta'e uummata kakaasuu keessa deemu. Hojii hojjechuu yoo ta'e keessa deemne hojii hojjechuu malee sooshaal miidiyaa irratti jechuudhaan biyya keessa teesse jechuudhaan. Waan ati ofii hin hojjedhu waan ofii hojjette qofa maxxansuu dandeessa biyya keessa jirta. Sunis Oromoo atis Oromoo. Garaagarummaan diyaaspooraan maalirree haayi. Maxxansaa oolu barreessaa oolu namni biyya keessaa big shame namni biyya keessaa irraa kun hin eegamu nama biyya alaa. Fakkeenyaaf an Yaayaa Bashir waliin jechuudhaan wal quunnamtii yoo hin qaban ta'e Yaayaa Bashiriif ergaan hin ergaaf asii waan hojjetame Yaayaa karaa kana karaa cufameera Yaayaa abeet karaa kana akkas godhameera akkasitti akkas godhameera waan an ofii hojjedhe waan an ofii hiriirse waan an ofii hojjechiise akkasim wallaahi dhugaan kana hadhoo namni biyya keessaas hin barreessa inni biyya alaas hin barreessa namoota xiqqoo jiranii namoota xiqqoo qabsaa jirtu jiranii jarris baduufi. Sababa maali? Waan jarri kun hojjetan jarri biyya keessaas shaa jedhee uffadhe jechuudhaan tsadaa jedhee jechuudhaan aspaaltii irra dhaabbadhee suuraa sii ergee jechuudhaan kanaa qabsoon bakka Jawaar seene sana keessa yookaan baasuu yookaan qabsaa'aa dhaxxee yookaan dhaxxee Jawaaritti makamu over the game asaan dhugaan jirtu kanuma. Jarri biyya alaas yeroo waa gargaartanu biyya keessatti ergitan fakkeenyaaf karaa cufsiisuutu hafa ta'u maaliif isa ta'u qabatamaan ragaa yookaan viidiyoo abbaan isinitti ergitan sun fakkeenyaaf wayne diyaaspoora wayne makzaati siin galu nama afaanitti kennan jechuudhaan na hidhuu danda'u siin galu